Sa'aatii hedduudhaaf teessee dubbistee guyyaa lama booda waan dubbiste keessaa parsantii 20 qofa yaadattee beektaa? Rakkoon kun barattoota jira waliigala keessaa parsantii 90 ol kan mudatu yoo ta'u, The Forgetting Curve jedhama. Bara 2026 keessa jirra. Teknooloojiin qofa osoo hin taane akka sammuun keenya waa itti qabatu saayinsii mataa isaa qaba. Har'a mala saayinsawaa 5 kan namoonni addunyaa irratti beekamoo fi milkaa'oon fayyadamaniin isiniif dhiyeessa. Inni afuraffaan jireenya keessan jijjiira waan ta'eef viidiyoo kanaan gadumatti daawwachuu hin dagatina. Gara mala jalqabaa dabarra. San dura garuu viidiyoo tana laayikii tuquudhaan nama hedduu biraan ga'a. Channel kiyyaaf haaraa taana namoo subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Akka waan dubbiste salphaatti hin daganne malee si gargaaru inni duraa Active Recall jedhama. Mala yaadannoo cimsachuuti. Malli jalqabaa kun Active Recall jedhama. Inni kun paasiivili dubbisuu dhiisanii sammuu keenya akka inni waan dubbise sana deebisee yaadatu dirqisiisuudha. Fakkeenyaaf kitaaba fuula tokko dubbistee eegasii jala sararuu dhiisi. Jala sararuun qofti si hin fayyadu jechuudha. Wanti ati gochuu qabdu kitaabicha cufi. Sana booda hanga ammaatti maaliin dubbise jedhii of gaafadhu. Yaadni sammuu kee keessaa dhufe sun long term memory keessatti kuufama. Salphaatti hin dagatamu jechuudha. Mala kana hojiirra oolchuudhaaf wanti ati godhuu qabdu dubbisa kee gidduutti gaafilee of gaafachuu qabda. Yaadannoo jala sararuun dogoggora barattoonni hundi hojjetanidha. Sababni isaa harka kee malee sammuu kee hin hojjechiisu. Barattoonni wanni isaan qormaata kufaniif sababa isaan hin dubbifneef osoo hin taane sababa hin yaadanneefi. Active Recall jechuun irra deddeebitee dubbisuu caalaa waan dubbiftee yaadachuudhaaf sammuu kee dirqisiisuu jechuudha. Mala kanarraa fayyadamuudhaaf kitaaba kee walitti cufuu qabda. Ergasii waan dubbifte keessaa waa yaadattu hunda barreessuu qabda. Ergasii gaafii of gaafattee gaafii keetiif deebisaa if maakannuu qabda. Flash cardii fayyadamuu qabda. Toopika dubbisaa jirtu san sagalee ol kaaftee namaaf ibsuu danda'uu qabda. Fakkeenyaaf waa'ee seera Daarsii yookaan Daarsii Slow dubbisaa jirta yoo ta'e erga dubbiftee booda kitaaba kee walitti cufuudhaan wantoota armaan gadii kana if gaafachuu danda'uu qabda jechuudha. Tokkoffaa seerri Daarsii kun maal argisiisaa jira? Eessatti seera kana fayyadamuu qabna? Formulaan isaa maal fakkaata? Ergasii yuunitiin isaa maal fakkaata? Waan jedhu san if gaafachuu qabda jechuudha gaafii. Gaafiiwwan if gaafatte kana osoo kitaaba laallee if keessaa deebisuu danda'uu qabda. Yoo waan kana deebisuu dadhabdee wanti ati dubbisuu qabdu isa kana jechuudha. Seerri Active Recall kun meemoorii keessan cimsuudhaan sammuu keessan akka yeroo qormaataatti isiniif qopheessa. Kanaaf seera kana erga fayyadamtanii booda riizaaltiin isaa maal fakkaata? Meemooriin keessan isiniif cimaa, konfidensiin keessan isiniif dabalaa, akkasuma qabxiin qormaata keessanii isiniif fooyya'aa jechuudha. Malli inni lammaffaa spaced repetition jedhama. Gargar fageessanii dubbisuudha. Sammuun keenya yoo yeroodhaan irra hin deebine waan haaraa barate tokko ni irraanfata. Malli kun spaced repetition jedhama. Fakkeenyaaf hanga yeroo qormaataaf guyyaan tokko hafu eegdee yeroo qormaataaf guyyaan tokko hafe booda sa'aatii 10 guutuu dubbisarra taa'uu dhaabuu qabda. Wanti ati gochuu qabdu guyyaa jalqabaa daqiiqaa 30 gadi fageenyaan dubbisuu qabda. Ergasii guyyaa sadaffaa irratti daqiiqaa 15, guyyaa torbaffaa yookaan torbaan isaatti ammoo daqiiqaa 10 dubbisi. Dhawaatuma yeroon qooddee dubbiftuun yaadannoon kee cimaa deema. Mala kana irratti appilikeeshiniiwwan akka Anki yookaan Quizlet AI fayyadamuu qabdu. Aappiiwwan kun yeroo ati waan tokko irraanfachuu geessu deebisanii si yaadachiisu. AI kanneen bilisaan Play Store irraa argachuu dandeessu. Malli inni sadaffaa The Feynman Technique mala Feynman jedhama. Fiizistiin beekamaan Richard Feynman akkas jedha. Waan tokko akka salphaatti ibsuu hin dandeessu taanaan ati iyyuu sirriitti hin hubanne jechuudha. As keessatti wanti isin gochuu qabdan isteeppii armaan gadii kana ta'a. Tokkoffaa mata duree dubbisuu barbaaddu tokko filadhu. Lammaffaa akka waan ijoollee ganna 10 barsiisaa jirtutti barreeffama yookaan sagaleen waan san ibsi. Sadaffaa irratti bakka sitti ulfaate addaan baasuu qabda. Afuraffaa irratti bakka ibsuun sitti ulfaate san deebi'ii kitaaba kee dubbisi. Fakkeenyaaf waa'ee footosenteesisii barsiisaa jirta yoo ta'e jechoota saayinsii ulfaataa dhiisiitii akka waan biqiltuun nyaata qopheessutti jechoota salphaadhaan ibsi. Malli inni afuraffaan mind mapping jedhama. Inni kun sammuu keessatti kaartaa kaafachuu akka jechuuti. Sammuun keenya sarara qajeelaa yookaan linear osoo hin taane associative yookaan waa walitti hidhuu danda'uu qaba. Mind map kana fayyadamuun ragaalee wal fakkaatan sammuun keenya akka wal qabsiisuuf nu fayyada. Malli kun akkamitti hojjeta yoo jettan tokkoffaa mata duree kee guddaa gidduutti barreessuu qabda. Ergasii yaadota ijoo keessaa gara alaatti damee isaa baasuu qabda. Fakkiiwwanii fi bifa adda addaa fayyadami. Sababni isaa sammuun keenya fakkii irra deebi'ee yaadachuudhaaf hin rakkatu waan ta'eefi. Fakkeenyaan yoon isiniif hime seenaa Oromoo qo'achaa jirta taanaan gadaa jecha jedhu gidduutti barreessi. Maaliif? Gadaa mata duree kee guddaadha waan ta'eefi. Erga gadaa gidduutti barreessitee booda jechoota akka luuba, baallii, seera jedhaman kana damee godhii baasi. Haala kanaan bifa fakkiitiin yookaan immoo bifa maayindi maappii kanaa yoo qo'atte wanti itti dubbiste salphaatti sirraa baduu hin danda'u jechuudha. Sammuun keenya keeyyata barreeffamaan guutame caalaa suuraa yoo arge dafee yaadachuu danda'a. Kanumaaf egaa maayindi maappiin kun kan isiniif hojjetuuf barattoonni qaxaleen maayindi maappiin kana wantoota baay'eedhaaf itti fayyadamu. Inni tokkoffaan tooppika kompileeks ta'e salphaatti gochuudhaaf itti fayyadamu. Lammaffaan qormaata dura irra deebiidhaaf. Sadaffaan barreeffama dheeraa ittiin gabaabsuudhaaf. Afuraffaan rakkoolee adda addaa ittiin furuudhaaf itti fayyadamu jechuudha. Mata duree keessan kan waliigalaa gidduu peejii keessanitti erga barreessanii booda geengoo itti
itti martan. Ergasii wantoota mata duree san jala jiran akka dameetti geengoo san keessaa gara alaatti baasuu danda'uu qabdan jechuudha. Damee garagaraatiif halluu garagaraa fayyadamuu qabdanii akkasuma simboolii fi xiyya adda addaa fayyadamuu qabdan jechuudha. Maayindi maappingi irratti dogongorri barattoonni baay'een raawwatan jiru. Tokkoffaa maayindi maappingi irratti hima guutuu barreessuu hin qabdan. Lammaffaa kitaaba keessan irraa koppii gootanii kaa'uu hin qabdan. Sadaffaa biraanchii yookaan damee keessan humnaa ol baay'isuu hin qabdan. Afraffaan immoo halluu adda addaatii fi caasaa isaa irraanfachuu hin qabdan jechuudha. Maayindi maappii gaarii jechuun salphaa kan ta'e ija namatti kan toluu fi jechoota ijoo kan of keessaa qabu jechuudha. Barattoonni olaanoon mala maayindi maappii kana sadarkaa sadiitti fayyadamu. Tokkoffaa osoo dubbisuu hin eegalin dura, lammaffaa erga dubbisuu eegalanii, akkasuma sadaffaan yeroo qormaanni dhiyaatu itti fayyadamu jechuudha. Osoo dubbisuu hin eegalin dura wanta kana dura mata duree sanirraa beekan brainstorm gochuudhaaf itti fayyadamu. Erga dubbisuu eegalanii ammoo beekumsa haaraa argatan san ittiin qindeeffachuudhaaf itti fayyadamu. Yeroo qormaanni dhiyaate ammoo saffisaan irra deebi'uudhaaf yookaan rivaayis godhuudhaaf itti fayyadamu jechuudha. Malli inni shanaffaa hirribaa fi soorata sammuuti. Malli inni dhumaa garuu hunda caalaa murteessaa ta'e fiizikal heelziidha. Halkan amma sa'aatii 10 dubbistee sa'aatii 4 qofa rafta taanaan sammuun kee ragaa sana stoor gochuu hin danda'u. Yeroo nuyi rafnu sammuun keenya ragaa guyyaa sana baranne short term irraa gara long term memoriitti jijjiira. Hirribni gahaa hin taane hojii yaadannoo cimsuu sammuu kana ni danqa jechuudha. Kanaaf gorsi ani isiniif qabu bishaan baay'ee dhuguu qabda. Nyaata omeegaa 3 qaban kan akka qurxummii fi ocholoonii soorachuu qabda. Inni kun boba'aa sammuu keetii siif ta'a waan ta'eef. Mala shanan kanneen keessaa kamtu isinitti tola? Active recall, spaced repetition, Feynman technique, mind mapping, hirriba gahaa. Maloota kanneen keessaa kamtu isinitti tola? Maloota kanneen keessaa tokko filachuudhaan arruma jalqabuu qabda. Bara 2026 keessatti wantoonni dubbifaman akka malee baay'atanii jiran. Garuu barataan smart ta'e maloota armaan olitti dubbanne kanneen fayyadamuudhaan adda ta'a. Viidiyoon kun yoo si fayyade like godhi, hiriyoota keetiifis share godhi. Mala jaffaa kan isin fayyade qabdu yoo ta'e koomentii irratti nuuf barreessaa. Chaanaala kana subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Nagaatti.